Salute. Akkam. How are you? Comment ça va? Akkam nagaa jirtu. An Abdurrahman Keessan jedhama. I am Abdurrahman Keessan. Yes, we Abdurrahman Keessan. Today, I'm going to teach you French language with Afaan Oromo. Okay? I'm going to translate it in Afaan Oromo. So, let's start from greeting. Okay? And French language with Oromifa. Now, let me begin. Nagaa gaafachuu. Nagaa gaafachuu jechuun afaan Faransaayii salutation yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin greetings isa jechuun kana ta'a jechuudha. Greeting jechuudha. Nagaa gaafachuu in Oromifa. Let's begin. Bonjour. Bonjour ka fayyadamnu afaan Faransaayii ganama hanga galgalaa sa'aatii jidduu jirutti bonjour jenna. Bonjour jechuun kan isaa hello jechuudha. Afaan Oromifaatiin hello. Gara biraatti immoo yoo deebi'u akkam jechuudha jechuudha. Bonjour waliin jedha namoonni baay'een warri Faransaayii dubbatan bonjour bonjour guyyaa irratti yooku ganama hanga galgalaatti bonjour bonjour greeting nagaa ol gaafachuu jechuudha. Comment ça va? Comment ça va? How are you? jechuudha. Akkam nagaa jechuudha. Akkam nagaa jirta jechuudha. Comment ça va? How are you? Okay? Comment ça va? How are you? Akkam nagaa jirta afaan Oromifaatiin in Oromifaa. Comment allez-vous? Comment allez-vous? jechuun how are you doing jechuudha. Kunillee nagaa jechuudha. Akkam jirta yookaan akkam nagaa jechuudha in Oromifaa. Comment allez-vous? French. How are you doing? Okay? Comment vas-tu? Comment vas-tu? How are you? Akkam nagaa jechuudha. Comment vas-tu fi comment ça va ka jedhuun garaagarummaan isaa comment ça va. It's very formal. Jechuun kabaja qabeessa jechuudha. Namoota kabaja qabu. Comment vas-tu jechuunis nagaa keessaayyuu kan nama beektaniin jettan nama sirnaa wal beektan nama beektuun comment vas-tu? How are you? Akkamati jechuun akkamati nama beektuun jettaami akkas jechuudha. How are you? Akkam nagaa akkamati akkam jirta jechuudha. The other one is here salute. Hi jechuudha. Okay, salute. Hi jedhama. Salute bonjour. Hi salute. Allu leen jedhama jechuudha. Allu salute bonne ka jennuun kun ganamaaf. Okay, good morning. Akkam bultan ka jennu jechuudha. Afaan Oromooti akkam bultan. Bonsoir ka jennuun halkan sa'a 12 irraa halkan keessa bonsoir. Guyyaa keessa maal jenna? Bonjour. Halkan keessatti immoo bonsoir jenna jechuudha. Let me repeat it once in French. Bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu? Salut. Allô. Bonne. Bonsoir. Okay? Please repeat it. Okay? And practice it at your home. Akka isin harkaan banne akka hin daganne mana keessanitti irra deebi'aa yaalaa isiniin jedha. Kanaaf guyyaa itti aanu deebiinoo maal ta'a? Yoo akkana namni nagaa akkanaa nuun jedhe kanaan nagaa nu gaafate deebiinoo maal ta'a ka jedhu leessan itti aanu yookaan immoo barnoota kutaa itti aanutti hordofaa isiniin jedha. Har'aaf bye bye, au revoir, nagaa ta'a, fayyaa ta'a.